Falaasama dhaloota kaleessaa har'aa fi borii kan walitti firoomsu kitaabni dhaloota ida'amuu muummee ministeera Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin barreeffamee eebbifamuun gabaarra ooluun isaa ni yaadatama. Galiin kitaabicharraa argamu bakka seena qabeessa holqa Soofumar misoomsuuf kan inni oolu. Kaayyoo kitaabichaa galmaan ga'uufis godinaalee Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti gurgurtaan kitaabichaa raawwatamaa jira. Kitaabichi godina Wallagga Bahaa, bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuuttis gurgurameera. Kitaabni barreeffame kun damee maraan dhaloota kaleessaa fi har'aa akkasumas kan borii walittidha jedhan jiraattonni godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu. Kitaaba dhaloota ida'amuu bakka sadiitti qoodee kan kaa'e jechuudha. Dhaloota darbe, dhaloota amma jiruu fi dhaloota egeree addaan baasee ga'ee jirri misooma irratti, diinagdee irratti, siyaasa irratti taphataa dhufan kana bifa fooyyee qabuun immoo dhaloonni egeree akkamitti itti fufsiisuu danda'a kan jedhu ifatti kan argisiiseera. Dhaloonni nuuma kan biyya kana harkaa fuudhee gaggeessus nu gati ta'ee fi matsaafni kun nu qophaa'uunsaa nuufis dhaloota boriitiifis baay'ee gaarii gati ta'eef. Meeshaan guddaan biyya jijjiiruu danda'u kitaaba. Kitaaba immoo kan itti fayyadamu dhaloota egeree. Manneen barnootaa keessa akkuma beektu bor biyya kana iddoo olaanaadhaan geessisuu kan danda'u manneen barnootaa keessaa ba'u jechaadha. Kanaaf akka barnootaatti kitaabni kun lammii ijaaruu keessatti, dhaloota ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. Oromiyaan bakkeewwan seena qabeessa sadarkaa ardiitti beekamaa ta'e qabdu keessaa holqi Soofumar isa tokko waan ta'eef galiin kitaabichaa kanaaf waan ooluuf nutis misooma kana ariifachiisuuf kitaabicha bitanne jedhu jiraattonni magaalaa Naqamtee. Nu biras guyyaa har'aa gammachuudhaan eeggachaa kan turre guyyaa har'aa nu bira ga'ee nutis seermonii ho'aadhaan guyyaa kana kabajnee bifa kanaan immoo kitaaba kana binnee kan jirru ta'uu isaati. Kitaabicha bituudhaaf kan nu kakaase kanaan duras beekumsa guddaa waan irraa arganneef ammas dubbisnee akkuma kanaan dura ittiin beekumsa irraa argachuudhaaf. Otoo yeroo hin qabaatiin yeroo keessatti yeroo uumanii yeroo barreessan tokkummaa biyya kanaadha kan inni labsu. Dhaloota biyya kanaarraa waan eegamudha kan inni dabarsaa jiru. Anis akka dhaloota biyya kanaa fi nama dirqama dhaloota biyya kanaa fudhatee socho'aa jiru keessatti kitaaba kana sirriitti dubbisee irraa barachuu waan qabuuf. Isa qofa miti kitaabni kun muummee ministeera gaafa barreessan biyya kana keessatti kitaaba barreessaa oolu baay'eedha. Garuu waan adda godhumaa inni barreessanii kaanii itti dadhabanii kaanii misooma biyyaa akka biyya kanaatti naannolee hundaaf jechaadha. Ga'ee isaan hojjechuudhaa qabanii fi nutis akka naannoo keenyaatti misooma hawaasa keenya jijjiiruu danda'u keessatti qooda fudhachuu waan qabuuf kitaaba kana bitadheera jechuudha. Kitaaba dhaloota ida'amuu bitadheen jira. Kitaaba kana akkam bitadhuuf kan na kakaase barreessaan kitaaba kana hayyuu beekamaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi ta'uunsaa beekamaadha. Hayyuun keenya kun immoo tokko hayyuu Oromoo keessaa ba'eedha. Lammaffaan hojiiwwan muddamaa gurguddaa meeqa keessa taa'ee gam tokkoon hojii nageenyaa, gam tokkoon hojii misoomaa, gam tokkoon hojiilee biroo geggeessaa akkasumas immoo kitaaba barreessuunsaa cimina guddaadha waan ta'eef barreeffamni kitaaba kanaas immoo dhimma duudhaa Oromummaa ganamaa kan ibsu tokkummaa uummata Oromoo fi uummatoota Itoophiyaa kan leellisu waan ta'eef kitaaba kana bitachuu kootti akkasumas kitaabi kun akkaataa kanaan qophaa'ee dhiyaachuu isaatti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Itti gaafatamtuun ijaarsa paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaaboor Adda Mitikkee Laggaseen kitaabni dhaloota ida'amuu dhaloonni har'aa fi borii seenaa fi duudhaa isaa beekee biyya isaa akka misoomsu waan kakaasuuf waloon dhaloota boriif dabarsuu qabnaa jedhaniiru. Yeroon katabuun ijoo dubbii dhaloota har'aa qofaaf itoo hin taane dhaloota boriif illee ol kaa'uudha. Dhaloota boriitiif ijoo dubbii ol kaa'uun kun immoo seenaa barreessuu caalaa humna namaaf kenna. Kanaaf taateewwan yeroon ol kaa'uun dhugaa jiru dhaloota har'aaf dhaloota egereetti agarsiisaa deemuudha jechuudha. Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaan akka jedhanitti kitaabni dhaloota ida'amuu dhaloota seenaa beekee beekumsaan hoogganamu horachuuf gumaacha guddaa waan qabuuf kitaabicha bituun ashaaraa keenya haa keenyu jedhaniiru. Kitaabni kun barreeffamee galii nama dhuunfaa yookiin hojii gara biraaf kan oolu tun taane gurguramee hojii misoomaaf akka oolu kallattiin kennamee jira. Kana bu'uura godhachuudhaan kutannoodhaan maallaqa keessan utuu hin qusatiin kitaaba kana bituudhaan hojii misooma Oromiyaa akka tumsitan